الحمد لله وكفى والصلاة وسلامه على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن بهم اقتدى فاهتدى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كيا قربنا الله تيوبيد أن نداو تشاجرتن أكما مندورة ولله لا ترى jechoota keessi Gadifagoodha jiru kutaa sadaffaa isaa irra qabannee dhiyaannee jechuudha. Jechoota san keessaa kutaa tokkoffaarratti jechoota ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechoota babbareedaa habbaa shan waliin ilaallee turre akkasuma kutaa lammaffaarratti jecha Abubakar Siddiq waliin ilaallee turre arra inshaallah kutaa sadaffaadhaa Umar ibnu khatab jechoota isaa babbareedaa habbaa shan qofa waliin ilaallaa jechuudha. Anaaf isinis warra waan dhageetti fayyadamu warra keessa jala deemee keessaa waa fudhatu Rabbi nu haa taasisu jechaadha. Tokkoffaarratti jecha Umar ibnu khatab kana muutuu beeku tokkoon isin yaadachiisa. Sammaal yennaan Umar ibnu khatab maal jaa yaa ilma namaa haasibu anfusakum qabla an tuhaasabu. Lubbuu teessan tana qoradhaa yaa ilma namaa lubbuu tee tana qoradhu osoo guyyaan qorannoo sitti hin dhufne wazinuuhaa qabla an tuuzanu. Akkasuma ammallee osoo guyyaan miizaanaa guyyaa dalagaan ta'e miizaanamtu hin dhufne arra lubbuu tee dalagaa ta'e tana miizaanii jaaduba dalagaan tiyyatun hoggaan miizaane dalagaa guyyaa boruu na fayyaddu moo ta miizaana kiyya naa kaaftu moo tanaaf hin qaabne akkasuma hisaabni kiyya qorannoon tiyyoota guyyaa boruu na fayyaddu moo ta akka mijii arrumeef qoradhu jaa Umar ibn al-Khattab Rabbi sarraa jaatu jecha kana namni hundi ni fayyadama warra waa irraa buufatu Rabbi nu haa taasisu. Jechi lammaffaadhaa ka Umar ibn al-Khattab maal jaa bihasbil mar'i min al-kadhibi an yuhaddisa bikulli maa sami'a. Maal jaa Umar ibn al-Khattab Rabbi sarraa jaatu jecha isaa ka hikmaa babbariidaa keessi Gadifagoodha keessatti maal jaa jennaan ilma namaatiif nama kijibaa tokkoof ni ga'a kijibaa ta'uu isaatirra namni kun nama kijibaadhaa wanni ati itti beektu waan dhagee hunda haasa'uun kijibaa ta'uu isaatiif ni ga'aa fi jaa ragaa kijibaa ta'uu isaatiif waan dhagee hunda nama numa himu nama waan dhagee hunda haasa'u yoo garte namni kun kijibaa ta'uu isaa beekii jaa Umar ibn al-Khattab Rabbi sarraa jaalatu keessi Gadifagoodha dubbii tana namni waan dhagee hunda haasa'uu qabu waan dhagee hunda haasa'uu qabu waan dhagee kana tamtu irraa gaariidha tamtu irra fokkottuu tamtu miizaana kiyya kaasaa fi tamtu fokkottuudha dalaallatee haasa'uudha qabaa jechuudha yoo waan dhagee hunda haasa'u ta'e namni kun nama kijibaadhaa ta'uu ragaadhaa jaaduba. Akkasuma Umar ibn al-Khattab jecha isaa ka lammaffaa keessa maal jaa man kasura kalaamuhu kasura saqatuhu namni haasawni isaa guddate kabajaan isaa bu'aa deemtii jaa kabajaan isaa gabbu'aa deemti nan hangumaati haasa'uu guddattu hangumaati waan sinneenee fi waan sinaqu hunda haasa'uu guddattu kabajaan ta'e gabbu'aa deemtii jaaduba. Kabajaan ta'e taate nama bira qabdu gabbu'aa deemti namni hangumaa ati calliftu takka si kabajaa deema namni hangumaa ati haasawtu takka kabajaa ta'e gabbuusaa deema. Umar ibn al-Khattab akkana jaaduba obboleessa kiyya. Akkasuma ammallee Umar ibn al-Khattab maal jaa biqadri maa tahrisuuna tahsuduuna hanguma facaafattu takka muratta jaammaas Umar ibn al-Khattab namni asirra waa xiqqasha facaafates waa xiqqashuma murata guyyaa biru namni asirra hedduu facaafates hedduma murata guyyaa biru jechuun kun keessi Gadifagoodha. Fakkeenyaaf namni khayrii waa tokko dalagees khayruma waa xiqqasha harkata guyyaa biruutis jechuudha. Namni hamtuu hedduu dalagees hamtuma hedduu harkata guyyaa biru jechuudha. Namni waa xiqqoo haasa'es miizaana isaatirra waa xiqqashumaa jira jechuudha haasawni yoo namni hedduu haasa'u taates miizaanni isaa haasawaatu heddummaata yoo haasawni keessan haasa'u khayrii ta'uu baate haasawuma keessaniitu ibidda si naqaa jechuudha duba obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Tanaafuu waan dhageetti namni kun haasoo faayidaa isaan qabne haasoo irra usuutu irra caalaaf akkuma duraan jenne sani duba. Akkasuma jecha Umar ibn al-Khattab ka afraffaadha maal jaa sami'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rajulan yusni ala rajul gaaf tokko Umar ibn al-Khattab gurbaa tokko namni tokko ka nama tokko faarsoo agare hijaaba ala nama tokko faaruu irra dhangalaasuu agare gurbaan san bar nama gaariidha haala kanaa qaba haala bareeda qaba jee nama faarsoo agare Umar ibn al-Khattab kana maal jeen gurbaa saniin faqaala asaafarta maahu yaa obboleessa kiyya gurbaa kana faarsuu dura isaa wajjin imaltuu deemtee ni beektaa imaltuu isaa wajjin deemtee ni beektaa jee gaafate Umar ibn al-Khattab faqaala laa takkaa'u imaltuu wajjin deemne jee gurbaan akkanuma faarsuu jira jechuudha. Duba hoggaa kana Umar ibn al-Khattab maal jeen akhaalattahu isaa wajjin taa'umsa teessee ni beektaa jeen ammas taa'umsa isaa wajji teessee wahuma fedheefu yeroo dheertuudhaaf wajji teessee ni beektaa jeen qaala laa lakkii wajjin teenye jennaan qaala maal jeen wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu maa ta'rifuhu wallaahi rabbiin hin kakadha rabbii isa malee rabbi biraa hin jirreen hin kakadha gurbaa kanan beektuu bilaashuma faarsuu jirtaa jeen. Kana jechuun maal jechuudha obboleessa kiyya akka anaaf irraa galutti atis keessi Gadifagoodha keessa laallatta akkana jechuun nama tokko hanga imaltuu wajji deemtuu waa inni ta'e hin beektu jechuudha. Akkasuma nama tokko hanga yeroo waa xiqqollee taatu wajji teessu isaa wajjin galtee yookiin isaa wajji hojjettee jiraattu waan inni ta'e hin beektu jechuudha. Yookaan yeroo gabaabduuf namni kun si wajji jiraatee si fakkeessuudha mala fakkaachuudha mala jechuudha namichi yoo isaa hojii jiraatte immoo fakkaachuu hin danda'u yoo imaltuu hojii deemtes haala isaa ka dhugaa sanii keessaa ol burqaa jechuudha. Kanaafuu nama kana bilaashumaan faarsinii jechuudha.
فارو بلاش من نمنهم فارو هكذا قدرتو خفارو هكذا قدرتو خالق قفا يجور سبحانه وتعالى دوبا جتش إساخ شنفا فادات تياد برو جتش إساخ شنفا عمر بن الخطاب مالجا إذا رأيت الرجل يضيع من الصلاة فهو والله لغيرها أشد تضييعا مال جا عمر بن الخطاب ربي سر عجالته نامتك خصلات هدي يوم سوقو أجرت خصلات لافت سوقو أجرت خصلات جزء فرد صلاتي جزء خان ديسو تو وقو أجرت نما كنا والله جد عمر بن الخطاب ربي نين كخدا خيري لي براهون دا إردا خيري واندا صلاة سنر لافت سوجراجا namni kun khayrii hunda ni jabeessa namni kun haasoo isaa haasoo khayrii qabu namni kun sadaqa heddummeessa namni kun soomana bareeda soomanu jira yoo salaata isaa jabeesse beeytaa jechuudha duba yoo salaanni isaa laafatu taate waan khayrii biraatis akkasuma laafisu jira yoo salaata isaa jabeessu taate akkasuma khayrii hunda jabeessu jira salaanni qulfii waa hundaati jechuudha kanaafu jecha umar ibn khattab shanan kanaan arraafisiniif qopheessee dhiyeesse insha Allah guyyaa boru jecha Usmaan ibn Affan yookiin jecha Ali ibn Abi Talib hangoole deebinutti anaafi isinis jechoota gaggaarii babbareedaa kana keessa warra waa fudhatee itti dalagu rabbi nu haa taasisu soomanu jiru rabbi nurraa haa qeebalu salaatu jiru taraawiyaa rabbi nurraa haa qeebalu salaata fardiidis rabbi nurraa haa qeebalu sadaqachuu jirtanillee rabbi isinirraa haa qeebalu jechaadha haazaa wabillahi tawfiiq wa akhiru da'waati an alhamdulillah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh